Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 5 amma 11. Maqaa Kiristoos Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Yesuus amma garuu gara isa na ergee nan dhaqa. Isin keessaas tokkollee eessa dhaqxaa jedhee nan gaafatu. Waan an kana jedheef immoo garaan keessan baay'ee gaddeera. Dhuguman isinitti himaa, yoon adeeme isiniif wayya, yoon adeemuudhaa baadhee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Ani yoon dhaqe garuu isa isiniif nan erga. Inni yommuu dhufu waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdii laafifadha. Waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdii biyya lafaa hin hubachiisa. Isaan waan anatti hin amanneef cubbuu isaanii hin argisiisa. Ani gara Abbaa dhaquu kootiin isinis na arguu dhabuudhaan qajeelummaa koo in argisiisa. Isa biyya lafaa kanaa abboomutti faradu immoo isaatiin firdii in argisiisa. Ameen. Kadhannaa. Yaa Waaqayyo Gooftaa, si kadhannaa, si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Yeroo kana yaa Waaqayyo dhugaatti laphee keenya gara keetti argisiifna. Ati yoo Waaqa dhugaadha. Ati yoo Abbaa laphee namaa dubbisuudha. Ati yoo Waaqa kaleefe ribuu namaa qoree ilaaluudha. Ati yoo yaa Waaqayyo utuu nama afaaniin hin dubbatin keessa namaatti hir'uu namaa, madaa namaa, rakkoo namaa, jireenya namaa fonqolchitee ilaaluutti dandeessu abbaa gaariidha. Maqaa Kiristoos Yesuusiin yeroo kana yaa Waaqayyo sagalee jireenya kee jijjiiruuf erguun jaalala kee haa ta'u. Sagalee iddoo haaraatti ol nuqutu. Sagalee yaa Waaqayyo chaaptarii haaraa keessa nuqutu. Sagalee yaa Waaqayyo namaa fi sammuu namaa banu, ilaalcha namaa banu, haasaa namaa jijjiiru, geensa namaa jijjiiru, adeemsa namaa jijjiiru. Maqaa Kiristoos Yesuusiin ulaa Waaqaa duratti bantee kan nurratti dhangalaasuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana yaa Waaqayyo Gooftaa Hafuura Qulqulluu iddoo kanatti si affeerra. Iddoo kana dhuunfadhu. Iddoo kana dhuunfadhu. Laphee keenya dhuunfadhu. Yaada garaa keenyaa dhuunfadhu. Gooftaa lubbuun mana keessa jiru xinnaadhaa hamma guddaatti namni tokko yaa Waaqayyo sagalee keetiin utuu hin tuqamin, ayyaana keetiin utuu hin dibamin, Hafuura Qulqulluudhaan utuu hin tuqamin mana kana keessaa akka hin baane maqaa Kiristoos Yesuusiin si gaafanneerra. Kana waan raawwattuuf si haa kadhatu. Ana dawaa garbicha kee gargaara. Sagantaa keenya irratti ulfaadhu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Namni adeemsa isaa keessa gaafa adeemu jireenya isaa keessatti namni ganaa utuu mucummaa keessaa ba'ee ijoollummaa fixee dargaggummaa bira ga'ee dargaggummaadhaan immoo gara nama of ga'eessa yookiin afaan Amaariffaa huneenyaa sa'u isa jedhamu bira utuu hin ga'in waa tokko barbaada. Arabitu nama isa geggeessu barbaada. Advisor, counselor kan inni barbaada. Namni counselor hin qabaanne akkuma barbaade ba'ee gala. Ijoolleen abbaaf haadha malee guddattu homeless yookiis immoo familyless warri ta'anii addaggeedha ta'u. Nama gaariin ta'an, nama abboomamuun ta'an. Kanaafi ijoolleen abbaaf haadha gaarii qabanii abbaaf haati isaaniif maal isaaniiti barsiistuu isaaniiti, gorsituu isaaniiti, eegduu isaaniiti, geggeessituu isaaniiti. Kanaaf egaa namni ijoollummaa keessa darbee life cycle of human being ijoollummaa irraa gara dargaggummaa, dargaggummaa irraa gara nama of ga'eessaa ta'uudhaafi counselor yookiis gorsituu yookiis geggeessituu barbaadaa jiru. Yeroo amma keessa jirru kanatti anaaf siif obboleessa koo obboleettii koo geggeessituun keenya gorsituun keenya our counselor kan nu barbaachisu waa tokko.
innis maaloodha afura qulqulluu. Kiristoos Yesuus gaama akkas jedhaaniin ilaa an nan deema yoon deeme anaaf wayya yoon deeme isiniifis wayya ani amma nan deema gaafan deemu kan isin jajjabeessu kan isin geggeessu kan karaa isin qajeelchu kan isin gorsu kan isin qabu kan isin guddisu gorsitu geggeessitu kan ta'e kan isin barsiisu afura qulqulluu isiniifan ergaa jedhu itti dubbata. Annan deema garuu deebi'ee dhufa gaafa dhufu immoo akka ammaa kanatti dhufa miti bifa haaraan dhufa jedhu isaanitti dubbata. Waan isaatu ilaalla. By the way, this is a series of education. Barumsa dheeraadha. Har'a part 1 isaan barsiisa. Nan barsiisan bifa lallabaatiin isin barsiisa. Har'a nan lallabaa. Yoo isinii danda'ame kana hin dhabina. Amman fituutti. Maaliif at the end of this maal akka ta'u already beeka waan ta'eef akkana sigattee. Ameen. Kanaaf mata dureen lallaba kootii maal kan jedhudha? Humna Waaqayyoo. Mee humna Waaqayyoodha? Humna Waaqayyoo. Humni Waaqayyoo maaloo beektu? Maaloo humna Waaqayyoo? Geggeessaa keessa maaloo? Afura qulqulluudha. Ilma Waaqayyoo eenyu? Kiristoos Yesuus. Humni Waaqayyoo immoo afura qulqulluudha. Ameen. Let me put it this way. Wangeela kana by the way, the it is like a summary. Summarize greatly of God. To face it, Mamale one Tahara. Hata we will have a one Tahara one by birth. Amen. Just stay tuned. One gala can yon, he came Nargisi say, Barritoko, Barawaka Yoto. Kakumo fan, Akadu to go to Barayu, Barawaka you are banning to do. Kakuaran. Barika kuara mo bare nyutre barawa kayo ilma ichonje ture bara Kristos Yesus fono fate tonje tejo Kristos Yesus du'e awala dige erga ka e bodde bara nyutre tu bara afara ko amen kada kam brana malin si akamitin snip sakana barika ko mofa barawa kayo goftan macha akas jeda ilawa kayo goftan macha akas jeda ilawa kayo goftan macha akas jeda de ilaltu wa kayo itin namatti mutu hindar benni Kristos Yesus gafatat amen maaltu be ila wa kayo kajeda yo kisu marifan hilal sarawut geta እግዚአብሔር አምላክ namoota hundumaa kana jedhamti namoota waaqayyo ilaaltuu isaa godhee ilaaltuu jedhu warra Itoophiis raajota godhee biduwaatu ilaa waaqayyo gooftaan macaa akkasii jedha ilaa waaqayyo gooftaan macaa saba kanaan akka jedha ilaa waaqayyo gooftaan macaa nama kanaan akka jedha ilaa waaqayyo gooftaan macaa waa'ee bara kanaa akka jedha jedhanii warra dubbatantu ture Kiristoos Yesuus gaafa dhufu ilaa waaqayyo gooftaan macaa akkas jedhaan hafee dhugumaan isiniin jedha kan jedhu ture haleluuyaa dhugumaan isiniin jedha ila dhugumaan isiniin jedha afaan hundumaatti Kiristoos Yesuus gaafa jala muree waa haasa'u that is the way Jesus Christ is underlining Kiristoos Yesuus akkaataa inni itti waan tokko jala muree namatti mudha dhugumaan isiniin jedha dhugumaan isiniin jedha jedhee jalqaba ture waggaa sadiif walakkaadhaan kana guutuutti yeroo itti foon uffatee Kiristoos Yesuus biyya lafaa irra deebi'aa illeetti bara dhugumaan isiniin jedhaa ture Kiristoos Yesuus du'ee awwaala dhiigee gaafa ka'u bara maalii dhufe beektu bara ila waaqayyo gooftaan maqaan akkasiin jedhaan sin hafe ila dhuguma sin jedhaan sin darbe maaltu dhufe maqaa Yesuusiin kan jedhutu dhufe bara maqaa Yesuusiin kan jedhutu dhufe hamma gaa abootu kenname bara abootu dhufe bara maqaa Yesuusiin waan injifannoon ta'utu dhufe bara maqaa Yesuusiin masaraan seexanaa diigamutu dhufe bara maqaa Yesuusiin dhukkubni nama dhiisee baqatutu dhufe bara maqaa Yesuusiin moo'icha argatantu dhufe bara maqaa Yesuus Kiristoosiin ulaan waaqa namarratti banamutu dhufe bara maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa keetti waan itti yaadde afaan keetti waan itti haasofte karoorfattee kan itti baafatte waaqayyo irraa kan itti abdatte itti si raawwatatu dhufe haleluuyaa karaa kan biraadhaan sadaffaa bara waaqayyo hojii isaa itti jalqabe ture
Barri kakuu moofaa barri itti waaqayyo hojii isaa itti jalqabe ture. Barri kakuu haaraa waggaa sadii walakkaan sun Kiristoos Yesuus foon uffatee biyya lafaarra akka anaaf isin deddeebi'ee yeroo jirutti bara itti Kiristoos Yesuus waa'ee waaqayyoo sana itti dubbate ture. Kanaaf Kiristoos Yesuus waa'ee maal jedhaa? An kan koomiti kan hin dubbadhu kan abbaa kootii sana ergee malee an waa'ee koonsi itti dubbadha miti waa'ee abbaa kootii itti dubbadha malee an waa'ee koonsi itti himaa jira miti isan natti agarsiisan isan itti himaa jira malee waa'ee isaa itti dubbate. Barri ammaa kun immoo bara waaqayyo abbaan itti jalqabe waaqayyo ilmi immoo waa'ee isaa abbaan jalqabe dhufee nutti dubbate bara itti fiixaan baasuuti. Ameen. Barri ammaa kun bara fiixaan ba'iinsaati. Ameen. Ni jedhaa barri ammaa kun bara fiixaan ba'iinsaati. Kanarraan kan ka'e Kiristoos Yesuus amma maal jedhaa asirratti wangeela Yohaannis boqonnaa 16 keessumaa lakkoofsa 7-8 irratti yoon deeme isinii fayyaa. Isa waan hundumaa hiikees argisiisu. Isa isin gorsu, isa isin geggeessu maqaan isaa Hafuura Qulqulluu jedhama. Haleluuyaa. Isa isin fidee dhufu. Isa isin kan dhiisan. Ani deemu taanaa inni dhufu. Haleluuyaa. Kanaaf egaa Waaqayyo amma kan yoon hiikee isinitti argisiise humni Waaqayyo ilmi Waaqayyo Kiristoos Yesuus humni Waaqayyo Hafuura Qulqulluu maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu humni Waaqayyo Hafuura Qulqulluu. Ameen. Hafuura Qulqulluu kana waa'ee isaa yoo isinitti hime Hafuurri Qulqulluun qeesii caala. Hafuurri Qulqulluun paasterii caala. Hafuurri Qulqulluun teoloojii caala. Haleluuyaa. Hafuurri Qulqulluun dooktorummaa caala. Hafuurri Qulqulluun mootummaa Ameerikaa caala. Hafuurri Qulqulluun Yuunaayitid Neeshinii caala. Hafuurri Qulqulluun የተባበሩት መንግስታት ሰን caala. Kana hundumaa bira ga'uun hin danda'ama. Dooktorummaa barumsaa bira ga'uun hin danda'ama. Teoloojii dhaqee barachuun hin danda'ama. Hafuura Qulqulluu garuu Waaqayyo biraa yoo ta'e malee yoo ta'uuf kennite malee bira ga'uun hin danda'amu. Ruh kalama gandaabos bakka Kiristoos Yesuusiin ayyaana Waaqayyoo simadha. Hafuura Qulqulluu simadha. Isa nama geggeessu simadha. Receive it, receive it, receive it. Amen. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni mootii Yihuudaaf haa ta'u. Galanni leenca Yihuudaaf haa ta'u. Galanni isa tolanuuf qalame sanaaf haa ta'u. Galanni Kiristoos Yesuus isa aniifati utuu itti miidhamini isa aniifati utuu itti geemu waan tokko itti nama hini utuu itti hin barbaadini inni ni barbaadeen wargee isaaf galanna haa ta'u. Utuu nasi lallabaa jiru ergamaan Waaqayyoo dhufee tokkoon tokkoo kee sammuunaa sila isa hin jetteeni turii kee yeroon sirraa dhiqu agartaa. Ati duwwaan laphee kee bane. Ati duwwaan of kennu. Barri kun bara qoosaa miti. Barri kun bara gowwoomsaa miti. Barri kun bara itti fakkeessaa miti. Barri kun bara dhugaatti warri Hafuura Qulqulluudhaan geggeeffamanii abbaa gaarii jala jiraatanidha. Kanaaf egaa Waaqayyo akkas jedhe. Ilaa nan wadhaa waa'ee amantii naasaa miti. Waa'ee doktiriinii adda addaa naasaa miti. Waa'ee Hafuura Qulqulluu naasaa jira. Waan barbaadan ta'a Hafuura Qulqulluu hin qabdan taanaan waldaa barbaadan dhaqaa Hafuura Qulqulluu hin hojjetu taanaani Waaqayyoon mootummaa isaa arguun hin danda'amu. Sagalee malaachoo sagalee Waaqayyooti. Jala muree isinitti hima Hafuura Qulqulluu eegodhaa namni waan barbaade waa'ee namaatiif waa'ee Hafuura Qulqulluu walitti fidinaa. Qeesii ta'uun kan biraa Hafuura Qulqulluu guutamuun kan biraa. As dhaabbatanii faarfachuun waan biraa. Hafuura Qulqulluu guutamanii Waaqayyoof abboomamuun waan biraa. Paasteera ta'uun waan biraa. Hafuura Qulqulluu guutamanii hojii Hafuura Qulqulluu hojii Waaqayyoo abbaan jalqabe fiixaan baasuun waan biraa. Dooktorri ta'uun waan biraa. Hafuura Qulqulluu sanaan guutamanii garuu hojii Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo babal'isuun waan biraa. Innan isinii jedhe kun hundumtuu hin danda'amu fooni.
Horiyan hin danda'ama. Barumsaan hin danda'ama. Hafuura qulqulluu horiyaan bituu hin dandeessu obboleessa koo. Hafuura qulqulluuf kennaa isaa yuunivarsiitii isaan gaafadhe al tokko lallabu asii. Minatti maa bihee yuunivarsiitiin hafuura qulqulluu nama guutuu eessa jira hin gaafadhe hin kolfani that is true. Hallelujah. Yuunivarsiitiin isaa garuu harka Waaqayyootaaf kennudha. Ameen. Barumsa keetti dhimma qabu. Guddina keetti dhimma qabu. Qabeenya keetti dhimma qabu. Collummaa keetti dhimma qabu. Inni iyyuu isa dadhabaa fuudhee collee taasisa waan ta'eef. Inni iyyuu isa humaan beekne beektuu fuudhee taasisa waan ta'eef. Hallelujah. Ulfaadhu Yesuus. Ulfaadhu Gooftaa. Amen. Akkas jedha Waaqayyo. Egaa abbaan siif ta'a. Ati mucaa naaf taata. Waaqayyoon siif ta'a. Ati saba naaf taata. Maqaa Kiristoos Yesuusiin isa si gorsu sana ayyoon deebisii wayyaa gaafa natti dhaqu ani siif nan ergaa inni gaafa dhufu waan hundumaa hiikeessa barsiisa. Inni waan hundumaa qabeessa geggeessa. Waa'ee dursee bara dhumaa irratti jiru dubbate guyyaa dhumaa irratti kun hin taane. Waaqayyo hin laale raajota yartuudhaan hojii bu'aa buusuu hin dandeenye. Kanaaf ilma isaa erge. Ilma isaa namni simachuu hin dandeenye. Kanaaf immoo maqaa ilma isaatiin hafuura qulqulluu erge. Ameen. Kanaaf egaa amma barri nuti keessa jiru kun bara hafuura qulqulluudhaan simattanii hafuura qulqulluu hojii Waaqayyootti hojjetanidha. Ameen. Ibroota 8 irraa mee lakkoofsa 11 nan dubbisa. Gara warra Ibrootaa boqonnaa 8 haxabatanidha. Seesa duwwaachuu fi rakkoo. Akkas jedha. Gara warra Ibrootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 akka jedhu. 8 boqonnaa 11 dubbisame akka yaadachuu wal qabatu. Balleessaan isaanii irratti argaman raajichi kunoo guyyoonni tokko hin dhufu. Guyyoota sanatti ani mana Israa'elii fi mana Yihuudaaf kakuu haaraa iddoodhaan nan ga'a. Mana Israa'elii fi mana Yihuudotaa irratti kakuu haaraa iddoodhaan nan ga'a. Garuu kakuun kan akka isaa duraa miti. Harka qabee gaafanii biyya Gibxii isaan baase kakuu sana abboota isaaniif nan dhaabe. Isaan kakuu koo isaanitti jabaatanii hin hafne. Anis jabeessee isaaniif hin yaanne jedha Gooftichi. Guyyoonni suni yeroo ga'an kakuu ani mana Israa'eliif kakadhu. Seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessattis isaaniif nan caafa. Ani isaaniif Waaqayyoon nan ta'a. Isaan saba koo naaf ta'u. Kakuu koo garaa isaanii keessatti caafa. Gabatee kakuu isa bara Musee baatan miti garaa isaanii keessan kaa'a. Hafuurri qulqulluun garaa keessatti caabbessa. Garaa kee keessatti mallatteessa. Isa kana gaa innan isiniif ergu sun Kiristoos jedhu. Innan isiniif ergu sun biyya lafaa cubbuu maal akka ta'e argisiisa. Qajeelummaa hin barsiisa. Firdii hin barsiisa kan jedhu. Gara warra Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 6 irratti immoo akkas jedha. Lakkoofsa 8 irratti gara warra Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Keessaa jala mureen ani abbaa isiniif nan ta'a. Isin immoo ilmaan koo naaf hin taatu. Mee gaaffii isin gaafadha. Waaqayyo ani abbaa siifan ta'a. Ati immoo intala koo naaf ta'a. Yoo siin jedhe akkamitti ilmaan Waaqayyoo ta'uu dandeessa? Waaqayyo abbaa akkanaaf ta'e. Ani immoo ilma Waaqayyo akkan ta'e. Waaqayyo abbaa akkanaaf ta'e. Ani immoo mucaa Waaqayyo akkan ta'e. Nam beeka jedhee namni jala waliin dubbachuu danda'u jiraala. Let me ask you this. Waaqayyo akka abbaa isiniif ta'e hundi keessatti immoo beekan. Isin garuu mucaa Waaqayyo kan beektu. Egaa amma namni dhala lallabuu gaarii miti waan ta'eef isee waan abdaa. Irra deebi'a. Waaqayyo abbaa akka inni nuuf ta'e beektu. Attentionii keessa fudhatte miti. Break kan inni daawwatu.
waaqayyo abbaa akkasiniif ta'e namni hin beekne beektu miti meen argisiisaa keessatti akka waaqayyo baasaniif ta'e mucaa waaqayyo akka taatan warri beektan amma deebisaa keessatti mucaa waaqayyo akka taatan warri beektan adeemsuu gudii dhufan ilaa akkamitti mucaa namaa ta'an namni mucaa namaa karaa lamaan ta'a tokko abbaatu mucaa dhalchaa yookiis immoo haadhatu mucaa daa mucaa keeti miti karaa lamaffaan immoo jira mucaa makee kan hin taane fuutee maal jedhama guddifachaadhaan immoo namni mucaan ta'amuun ta'u hin ta'a amma gaa mucaa waaqayyoo nama kamii ta'uu danda'a mucaa waaqayyoo nama kamii ta'uu danda'a Kiristoos argachuu aannan mucaa waaqayyoo ta'a lammaffaa argachuu aannan mucaa waaqayyoo ta'a inni kun abdii mucaatti nama geessa malee mucaa waaqayyoo amantaa isa waan isin kanaaf isin gaafadheetis amma har'a waan haaraa isin galaa jiru namni fayyisaa dhuunfaa isaa godhe Kiristoos Yesuusin fudhachuudhaan abdii mucaa waaqayyoo ta'uudha kan inni argatu waaqayyoo Kiristoos Yesuusin fannoo irratti nuuf fannisuun isaa mucaa waaqayyoo akka taanu we are entitled malee mucaa waaqayyoo taane miti mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf we are entitled mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf mirga arganne namni mucaa waaqayyoo ta'uu hafuura qulqulluudhaan nama gaggeeffamu wala beektuudha kanaaf hamma hafuura qulqulluudhaan hin gaggeeffamnetti yoo barbaadde maaliif qeesii hin ta'in yoo barbaadde maaliif paastarii hin ta'in yoo barbaadde maaliif waan barbaadde hin ta'in mucaa waaqayyoo entitled taate malee mucaa waaqayyoo taate kanaaf sagalee waaqayyoo maal jedhaa warri hafuura qulqulluudhaan gaggeeffaman hundumtuu ijoollee waaqayyooti jedhameessa ameen kanaaf waaqayyo hubannaa nuuf kenna kanaaf egaa warri hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii ijoollee waaqayyoo erga ta'anii nan dubbisa beektoo isaa gara warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irra jira Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 akkas jedha an garuu wal isin qabsiisee hamma 16 dubbisa dhaggeeffadhaa warri hafuura waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu dhaggeeffadhaa warri kam warri hafuura waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti ameen mee nama isin jirutti maa kana jechuun maal jechuudha nama harka dhiqateetu biddeen nama adeemsaniitu ilaa biddeen kana isinii kennee bakka isin nyaataniif abbaan barbaade nyaachuudha garuu nama harka dhiqateetu nama harka dhiqate hundumaatu nyaataa hojjetanii karaa kan biraa maal jirtu namni harka dhiqate immoo biddeen kana nyaachuudhaaf dhiyaachuu hin danda'u nama hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuutu ilmaan waaqayyoo taate yoo wangeelli gaafa nutti dubbatu kun sagalee waaqayyooti namni hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamne immoo ilmaan waaqayyooti jechuudha. Manni mul'ata al tokko waaqonni argisiise waaqayyo al tokko bakkee irratti qonna baasetu waldaa tarree dhaqina argisiise yaadatu mul'ata sabooddee maal godhee argisiise liistii an argisiise maanni ni waaqayyoon gaafa warra ilaa warri kun warra kiristaanota ta'anii anaan jedhe warri kun maal isaan suuraa fakkaatu isaanii warra kiristaanota fakkaatanii anaan jedhe warri hafuura waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti hafuurichi isin fudhattan hafuurri isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuu guddifachaa jireenya baqalaa hafuurri inni isin fudhattanii hafuura ilma waaqayyootti guddifamuu hafuura guddifachaati malee hafuura garbummaa miti
Amen. Isinii galee Hallelujah. hafuura Waaqayyoo inni isin fudhattanii hafuura ilma Waaqayyoo intala Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo taatanii guddifachaadhaanii mucaa Waaqayyoo itti taatanii malee hafuura garbummaa miti. No more. Baariyaa miti isin garba miti isin. Amen. Mucaa Waaqayyooti malee. Kana jechuun maal jechuudha? Ati mucaa Waaqayyooti, Waaqayyo si barbaada. Ati mucaa Waaqayyooti. Ati intala Waaqayyooti, Waaqayyo abbaa keeti. Ameen. Yeroo kana ta'u waan si hubachiisa qaba. Yeroo inni abbaa kee ta'u, ati mucaa Waaqayyoo taatu, wanta isin hin beekne isin kennu, wanta isin irraanfatte isin yaadachiisa. Maaltu jira? Sila maaliin jedhu? Namni ijoollummaa keessa darbee dargaggummaa bira gahu, dargaggummaadhaa bahee immoo nama of gahaa ta'uudhaaf maal barbaasa jedhu? Nama isa geggeessu barbaadaa jedhu. Hafuurri qulqulluun gaafa si geggeessu mucaa Waaqayyoo gaafa taatu atiif abbaa kee gidduutti dhuma waan ta'amtu. Amen. Hallelujah! Siif Waaqayyo gidduutti dhumachuun maal jechuudha beektu? Namatu si murteessa miti. Jireenya kiristaanaa dhibba keessaa 99 namaan geggeeffama. Lafan isin kaa'u. Namni mooraalii ni jenne hin jabaatu. Namni yoo mooraalii ni kennu baate maal ta'u? Mogoleessi jalaa. Eenyuun geggeeffamaa jirtu? Namaan geggeeffamaa jirtu. Barreen gaddaa waa balleessite annama waan ta'eef balleessaa makeetti akkuma qaba. Barreen gaddaa waan 10 keessaa 9 gaarii hojjettee waa tokko dogoggorte an dogoggoruu makeetti akkuma qaba. Ati immoo isaan kasasamaa jiraattu. Kessiin kanniinaati. Abbaa gaarii qabaannaan ati nama Waaqayyoo taanaan ati mucaa Waaqayyoo taate Waaqayyo abbaa siif taanaan siif abbaa kee gidduutti dhuma waan ta'eef. Isatu si waama. Isa si geggeessa, isa si jiraachisa. Namni si hin galchu. Kanarraan kan ka'e namni kana waldaa duraan ka'etu namoonni baay'een waldaa baqachuudhaaf miqnaata barbaadu. Alteemii jechuus namoonni baay'een Waaqayyo waaqessuudhaaf sababa barbaadu. Buleessa obboleettii waan ta'u sitti. Waaqayyoon waaqessuudhaaf sababa barbaadina. Waaqayyo waaqessuuf sababa barbaada. Sababatti Waaqayyoon galateeffatan barbaada. Sababatti Waaqayyoon baqatamti. Kanatu naan jedhe ilaa kunoo akka jedhan har'aa ka'ee waldaan qaba. Maal kaleessa immoo kunoo akka godhan eeggadda hin goone har'a akka godhan maaliif akka godhan naanni isa waldatti warri jiran baay'eetu jira. Mucaan maalitti jiru mucaa Waaqayyoo hin taane kan jedhamu beeksisti. Mucaa Waaqayyoo gaafa taatu siif abbaa kee gidduutti dhuma. An dur Katolikiin ture. Waan cimaa sitti waan argifadhaa. Abbayin koo farmee yoo Katolikii waan ta'aniif Katolikiin ture. Achi keessa waan bara tokko sitti himaa. Qeesiin utuu waldaan hin jalqabin iddoo tokkotu jira. Akka gingilchaa wayii qaba. Achi keessaan isin agartanii inni isin argama. Cubbuu gootan dhaxanii itti maddu. Kanaaf yoo cubbuu dafnoo goote hammata guddaa lafa amma qeesiitti maddutti cubbuu jabaattee teessa. Indaa'uun namoota beekan warra aayaan cubbamaa dhagaruu hammata guddaa dhufuudhaan qullaa warraan jammee kan xinnummaa qotti yeroos gaafa arganii qeesiitti matan. Kanaaf qeesitti akkanii gaafa himatanii qeesiin immoo abbaa keenya hammana kadhadhu maaninni helmeerii maal jedhama afaan Oromootti. Helmeerii. Qidista Maariyaam jedhanii sagalatan yaa Maaramiyaa haadha waaqaa jedhanii kadhatan kadhannaan tokko jira kan itti dabalan. Isa hammana kadhadhu keessa bahanii akka jookiitti ijoolleen maal jedhu cubbuu gaafa fudhatanii ajubbuun koo baay'ee miti kadhannaa lamaan waan irraa qullaa'uudhaaf hammata guddaa wal dhufnee eegalee warra jedhanidha. Kanaaf egaa bara Museen sun tureera. Museen tira kan himu Museen isaan qulleessa. Isuma fuudhanii dhufaniitu amma egaa sila maalan jedhe bara itti Waaqayyo hojjete bara itti ilmi Waaqayyo hojii abbaa fiixaan baasuudhaaf nutti dubbate amma immoo bara itti hafuurri qulqulluun maqaa Kiristoos Yesuusiin isa hojii Waaqayyo abbaan jalqabe fiixaan baasuudha. Bara sadaffaa isa keessa jiru bara dhumaa isa keessa jiru kana keessatti utuu hin gahin namoonni ammayyuu bara sadarkaa moofaa keessa jiranii cubbuu isaatii baatanii ta'u jechuudha. But let me tell you good news. Misiraachi tokko isin hima. Har'a namatti cubbuu kee himachuu sin barbaachisu. Har'a keessatti cubbuu kee himachuu sin barbaachisu. Har'a namoota walitti qabdee cubbuu kee himachuu sin barbaachisu. Waaqayyo abbaa si ta'e ati mucaa Waaqayyoo taate isa si waame isa si jiraachise isa si dhaabe isa si geggeessa cubbuu hojjete isa si dhisa dhimma namaa miti.
Kaleessa deeggaree balleessaa kee isa sii dhiise ati isaa hojii walii galteetta nama waan galchuuf qabu. Dhimma kee miti naanii nama akkuma isinitti qabu. Iseen nama akkasii jechuu danda'u. Iseen goitiin galchu jechuu danda'u. Iseen gatii qabdu jechuu danda'u. Waaqayyo abbaan kee garuu ati mucaa kooti barru gooratan si jirte akeekan siif qaba. Yaadni koo immoo yaada nama balleessu miti. Yaada si jiraachisu. Yaada waan gaarii itti kadhattu siif raawwachuuti malee si jedha. Barruu isaarratti si baata. Isaafati waan gaariidha. Amen. Namoonni seenaa kee lakkaa'anii sitti himan. Namoonni dogoggoraati dur gaafa waa'ee waaqayyoo si hin galle kaleessa kee deeggadda kee baastii kee ilaalanii sitti himani. Har'as isuma qubatti fannifatanii akka hamartii baatanii adeemu. Ati garuu amma garuu ati kosii galeera. Abbaa gaarii qabdaa mucaa gaarii ati waaqayyoo fi dhimma kee waaqayyootti kennineetta. Dhimma kee waaqayyoo xumuree waan nama galchuu qabu waa'ee namaa si galchu. Namni wal si haa kaasu gad si haa buusu ittiin qabaatini waaqayyootti of kennineetta. Namni abdii siif kennu hadiisu dhimma namaa miti waa'ee kee waa'ee waaqayyooti. Seenaati namarraa agarte sin murteessu. Wanti namni keessa darbe sin murteessu. Keessumaa biyya Ameerikaa keessatti kan nama hadoochi hambisu maaloodha. Habaluun yeroo akkasii dhufe gaafa dhufe akkas ta'e kooleejii akkasii dhaqee akkasitti barate iddoo kana ga'e. Iddoo sana ga'uudhaaf ati immoo hunda kanaan qabdisee danda'u. No, ani abbaa gaarii qaba. Ani wajjinii walitti dhufu. Ani mucaa waaqayyooti. Waaqayyo abbaa kooti. Dhimma koosatti umura. Kanarraan kan ka'e waan itti balleessitti hambata qeesii deeggattu. Gola kee keessatti abbaa kee wajjin xumurtaa. Nama waan galchuu qaba. Galanni waaqayyoo fayyaduuf. Kanaaf egaa sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Yommuu hafuura qulqulluu fudhattan kana naaf gootu hin jenne takka waaqayyoo waaqayyoo. Hafuura qulqulluu fudhachuun waan biraadha. Ilaa kana jala qubeessatti waan hojii fudhaa. Amma step by step ol kaasaan jirra. Hafuura qulqulluu argachuun waan biraadha. Hafuura qulqulluu argachuu jechuun hafuura qulqulluu guutamuu miti. Hafuura qulqulluu argachuun isa first step inni itti fufu maaludha? Hafuura qulqulluu guutamuudha. Sini galaa jira? Kiristoos Yesuus yaadatu dhaqee malee hafuura qulqulluu fudhadhaa itti dheedha. Kana namni yaadatanitu yaadatu kan yeroo sana malikita addiisaan qabu jedhu sun homaa hundumsi afaan haaraan hin kadhanne irraan hin gatantarre hin kuffifamne waan tokko hin miti. Hafuura qulqulluu fudhatanii fudhatanii as keessa namni hafuura qulqulluu hin fudhanne tarii hafuura qulqulluu kan hin guutamne baay'ee jiraachuu danda'a. Isin immoo guutamtu jiraachuu ameen. Hafuura qulqulluu fudhachuuni hafuura qulqulluun si keessatti boqochuudha. Hafuura qulqulluun guutamuun garuu piroosesii barbaada. Jarri suni hafuura qulqulluu erga fudhatanii booddee eeganni hafuura fudhaayanii booddee ganaa Yerusaalemiituu hin bahin cufatanii taa'anii kadhachaa turan. Sagalee waaqayyoo kanaaf maal jedhaa? Yommuu hafuura qulqulluun isin irra bu'u yeroo hafuura qulqulluudhaan guutamtan dubbata. Isin hin galmeetti fakkaata. Bishaan kana ilaalaa nuti keessatti. Amma bishaan kana gaafa dhugu maaltu ta'e? No bishaan keessa dhaqe. Amma bishaan kana keessa jira. Ameen. Hafuura qulqulluu fudhachuuf fakkeenya isaa kana. Fakkeenya gaarii godhate. Yoo swimming poolii keessa ulaalee lixxe garuu aanatu bishaan keessa jira. Ameen. Haleluuyaa. Hafuura qulqulluu fudhachuuni hafuura qulqulluu baattee jirta jechuudha. Hafuura qulqulluu guutamuuni hafuura qulqulluu si baattee jira jechuudha. Haleluuyaa. Kanaaf egaa namni hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaaf cubamuu qaba. Hafuura qulqulluu hin fudhatta hin simatta hafuura qulqulluu baattee jirta. Hafuura qulqulluudhaan hin guutamta isa si baattee adeema. Isa si geggeessa. Isa si jiraachisa. Kanaaf harki namaas hin baatu. Mooraalii namaas hin baatu. Quba sitti qabuun namaas hin baatu. Namni si balaaleffachuun si hin baatu. Gufuun si hin baatu. Hir'uun si hin baatu. Haleluuyaa. Maaltu si baatee jira? Danda'a waan hundumaa Elshaaddaa inni ta'e.
jalqabaa hammadumaa alfaa omeegaa inni ta'e hundi waaqayyo hafuura qulqulluudhaan si baatee adeema taanaanii haxriin kee hafuura qulqulluudha. Bitaa keetiin hafuura qulqulluudha. Mirgaan hafuura qulqulluudha. Jalaan hafuura qulqulluudha. Hirra keessaan hafuura qulqulluudha. Dhimma namaa miti, dhimma waaqayyooti. Wanti hin taane si biratti hin ta'a. Wanti hin jirre si biratti hin jiraatamu. Inni du'e illee si biratti hin ka'a. Wanta abdiitti godhatte abdii deebisee margisiisa. Maaliif beektu inni hafuura qulqulluu si wajjin hin jiru suni humna muka gogaa lachisiisuu danda'u waan ta'eef. Hundi si wajjin hin jiru humna du'aa ka'uu danda'u waan ta'eef. Kiristoos Iyesuus hafuura qulqulluu mataansa nuuf fakkeenya ta'uudhaaftu gaafa dhaqee duubame hafuura qulqulluun akka bifa bugeetta irra beeku. Yaadatu waaqayyo abbaan sagaleedhaan mul'ate gaafa inni duuba bishaan isa oolu. Hafuura qulqulluun akka bifa bugeetti irra bu'e. Ilmi immoo achi jira. Maqaa abbaatti ilmaatti hafuura qulqulluun achitti raawwate warra galeef. Ameen. Kanaaf egaa kana ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf egaa akka jedha isin garuu hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamtan isin garuu hafuura qulqulluun gaafa isin rabu waan isin hin goone hin jiru sagalee waaqayyo. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa isin garuu hafuurri qulqulluun yommuu isin rabu humna hin godhattu. Humna waaqayyoo jechuun hafuura qulqulluu jechuudha. Utuu hafuura qulqulluu hin bu'in namni hin fayyine. Utuu hafuura qulqulluu irra bu'in namni hin guutamne. Utuu hafuura qulqulluu irra bu'in humni waaqayyoo isa bira hin jiru. Waa gochuu hin danda'u. Gogaadha. Isin garuu hafuurri qulqulluun yommuu isin rabu humna hin godhattu. Yerusaalemitti, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handaara lafaatti dhugaa baatu koo ani isiniin godha. Kana jechuun walumaa gala maal jechaa jira? Biyya lafaa kana daariidhaa hamma daariitti addunyaa hundumaarra deemtanii dhugaa baatu koo taatu. Ameen. Ilaa waaqayyo bartoo qaba godhee miti gaamu. Ilaa waaqayyo innan isinitti mukana godhaa jechuu jalqaba nama hafuura qulqulluudhaan guutame. Kanaaf egaa hafuura qulqulluun suni namarratti dhufuu qaba. Namni hafuura qulqulluudhaan guutamuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf egaa bara amma keessatti bara maaliif jenne bara hafuura qulqulluuti. Eenyu irratti? Namoota tokko waldaa keessa namoota tokko irratti miti? No. Foon qabeessa hundumaan in sodaata namni iddoo kana baay'ee wayii sitti dhima sababiin isaa sodaan immoo isaa akka jalqabee sitti dhima. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17-18 dubbisaa dhaggeeffadhaa. Raajicha iyyuu ergi jedhe kana. Guyyoota gara dhumaatti akkana hin ta'a jedha waaqayyo inni jalqabe gaafa jalqabu. Guyyoota gara dhumaatti guyyaa gara dhumaatti hin jenna. Guyyoota gara dhumaatti akkanni hin ta'a. Foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan dhangalaasa. Afaan Oromoo irraa dubbiftanii waa'ee hafuuraa kana sodaachaa hiikan natti fakkaata gaafa translate godhan. The word got lost in translation. Nan kenna jedhanii barreessan irra. Nan kennaa miti nan dhangalaasa. Maqaa Amaariffaa dubbisaa, maqaa Ingiliffaa dubbisaa. I will pour jedha. Afassaan jedha afaan Amaariffaa. Akkas jedha. Foon qabeessa hundumaa irratti hafuura koo nan dhangalaasa. Ilmaan keessaniif intaloota keessan raajii hin dubbatu. Akkuma sila obboleettii keenya dubbachaa turteedha. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajii hin dubbatu. Dargaggoonni keessanii mul'ata hin argu. Maanguddoonni keessanii abjuu hin abjootu. Eeyyee guyyoota sanatti hojjettoota koo warra dhiiraaf warra dubartootaatiif hafuura koo nan dhangalaasa. Raajii hin dubbatu. Guyyoonni dhumaa kun yoomi laata? Guyyoonni dhumaa kun yoom jalqabe laata? Guyyoonni dhumaa isiniif hin galle yoo ta'e bara 2000 dura jalqabe. Yeroo hafuurri qulqulluun Kiristoos Iyesuusiin du'aa isa kaase. Yeroo isa jalqabe. Namni poliitiis wayi. Hafuurri qulqulluun bishaan keessaa gaafa inni cubamee ba'e irra dhufe akkam isa bu'ee ta'e namni yoom immoo Kiristoos yaa hafuura qulqulluun deebi'eetu fannoo irratti yaa abbaa koo maaf na dhiiste jedhee hin dubbate isa booddee of baafate hafuura qulqulluu gadhiise jechuudha. Hafuurri qulqulluun deebi'ee argama. Guyyaa sadaffaatti gaafa inni du'ee awwaalamu du'a hawwaana keessaa dhiigee kan isa Kiristoosiin kaase hafuura qulqulluu. Dhufee immoo isaaniin maal jedhee hin yaadda'inaa innan isiniif jedhe kunoo isa kana hafuura qulqulluu fudhadhaa jedhee itti baafate.
Hamma gaafarumaatti hafuura qulqulluu kun foon qabeessa hundumaa irratti yookiis immoo ijoollee waaqayyoo irratti warra maal ta'an warra hafuuraan geggeeffaman warra mucaa waaqayyoo ta'an irratti hin dhufa jechuudha. Maal jechaa jira? Amma gaafara sana Yerusaalemitti deebi'u. Hafuura qulqulluu erga itti baafatee booddee akkanii Yerusaalemitti turan piroosesii qaba. Hafuura qulqulluu fudhatte jirtu. Piroosesii itti qaxxalumaanni qajeelummaadhaan fuula waaqayyoo dura turanii jabaatanii amantiitti cimanii dhaabbatanii raafamuu dhiisuu. Seensita jedhe namoonni tokko tokko waldaa baqachuuf sababa barbaadu jedhe namoonni tokko tokko garuu namni waa'ee waaqayyoo galee fi waaqayyoon waaqessuuf sababa barbaadu. Ameen. Isin warra kam ilaata? Isin maaf hin dhiisa? Garuu waan tokko isin gorsa. Warra waaqayyoon waaqayyoof sababa barbaadan ta'a. Waan tokko tokko qaba. Namoonni yeroo hundumaa waldaa keessaa galata qabanii galatatti mul'atu. Ameen. Kanaaf waaqayyoo waa gargaara. Kanaaf kana jedheen lallaba godha. Dammaqaa. Ni dammaqaa jedhanii waaqayyoo. Dammaqii jedhanii waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo akka jedha. Ati yaa Israa'eltu dammaqi. Kiristoosis siif ibsa. Dammaqaa. Dammaqaa. Amantii keessatti cimaa. Dammaqaa. Cimaa dhaabadhaa. Namni dammaqee rakkoon isa raasu, hir'uun isa raasu, sababiin isa raasu, wanti isa mudatu isa raasu. Waa'een waaqayyoo yoo dhumallee wanti inni barbaade yeroo inni barbaadetti guutuu fi dhaabate wanti isa raasu maaliif waaqayyo waan ta'eef. Amana Kiristoos Yesuus kan isa kana irratti yeroo dhaggeeffatanii Kiristoos Yesuus hin ture. Yeroo ari'atanii Kiristoos Yesuusuma ture. Yeroo waraananii Kiristoos maan ture. Yeroo madaa'e Kiristoos maan ture. Yeroo isaanii gaarummaa isaatti faallaa deebisanii fi Kiristoos maan ture. Yaadatu Wangeela Yohaannis irratti dinqiisa jalqabaa Kiristoos Yesuus godhu. Inni nu gammachiisu jedheetu bishaanii camcalaqqii hin qabne daalitti jiree dhiyeessee kenneef miti. Isaan maal deebisaniif? Isaan immoo dhooftuu kennaniif. Kan taane waaqayyoo gargaaru. Dammaqaa. Amantii keessatti maa konsistentli fuula waaqayyoo irratti. Yeroo sana ulfina waaqayyoo argitu. Yeroo sana ulfinni waaqayyoo mana keetti mul'ata. Jireenya kee irratti mul'ata. Tajaajila kee irratti mul'ata. Barumsa kee irratti mul'ata. Gaa'ela kee irratti mul'ata. Kanaaf yaa waaqayyoo akkas jedha. Arraba kee irra du'aaf jireenya jira. Ati dammaqii dhaabbadhu. Innati jetteen ta'a. Hamaan dubbatiin gaarii dubbadhu. Namni hundumtu raajii gada beektu baay'ee. Isa yeroo biraaf hin ta'u garuu jireenya gaarii ofirratti raajaa. Waa'ee intal tokko sitti dhugaa baay'atanii gara kadhannaadhaan. Taa'ee irra tokko jira konfiraansii irratti tokko maal goote anis dhuga ba'umsa faarfataa tokko irraa dhaga'e. Ofii goote achi ture miti. Harri ergaan darba jettee konfiraansii irratti. Ergaan darbuuf eeddee darbe. The first day in darbe, second day in darbe, third day gaafa tu hara naan darbu taanaani utuu ergaan naan darbin asii deemutti kakatti godhe. Utuma hedduu ammasii konfiraansiin dhume guyyaa sadhumaati. Hittaa'een maddaqii torba al tokko ergaan qabannaa kennamaa qaba kun naaf ho'iinti kennan hundumtuu fuuldura geessee dhaggeeffate ilaa waaqayyo gooftaa machaa akka jedha hittaa'eedhaan itti. Hittaa'een seenumaa. Ya kita ya waaqayyo itti barri kun akkeessi jira waaqayyo itti aminaa jettu itti magidduutti ilmi walgahii amiin jedhu tolii gidiraan kee dhaabbata hitaa jira waaqayyo aminaa jettu itti amiin jedhu namoonni hitaa jira kada hin beekan ilaayaa hitaa kana booddee bakka hanqee tireenii jira waaqayyo wanta macha amiin jettu sabana amiin jedhu garuu waan tokko jira beektu bakka isin lama yookiis haleluuyaa sadii taatanii jirtanitti kan isin irratti walii galtanii ani waaqayyo abbaan keessanii ijoollee kooti irratti walii gala kan jedhu caafamee jira tarii isa beekti ta'an hin beeku jetteetu ani ergaa boraa walleera hittaa'in ana ittiin waan isin deemu garuu isin gabaabsaa waan dhiqii ta'e waggaa isaatti hittaa'inii hin heerumte gaafa heerumtu nama sooressatti heerumte nama baadiyyaati. Mana biilaa fi jiraachuu jalqabdu. Konkolaataa tajaajilli nama baadiyyaa makiinaa oolchee dabarsanii biyya keenyatti konkolaataa oolfatti kaa'u. Namoonni booddee ergaan shittaa'eedhaaf karuma shittaa'ee darbisu sirrii jiraachuu itti kaa'u. Galatee waaqayyoo.
maal jechuun barbaade Kiristoos Yesuus akkas jedha. Isin garuu gaariis ta'e galee afaan keessan keessaa hin baaftu, inni isin baaftan garuu ta'ee argitu. Hafuura qulqulluun isi keessa eega bule, hafuura qulqulluun manooriyaa kee ta'ee iddoo jireenyaa ta'e isi keessa jiraata erga ta'e ati gaarummaa haasa'i. Waldaa keetti gaarummaa raaji, jireenya keetti gaarummaa raaji, hojii keetti gaarummaa raaji, ilmaan keetti gaarummaa haasa'i, haasaa kee gaarummaa haasa'i. Gaarummaa armasiif ta'a. Whatsoever word you cast out of your mouth, it shall come to pass. Kiristoos Yesuus jedhe. Isin waan barbaadaniif jettu inni isin jettan ga'ee ta'eera. Kanaaf egaa maalan jedhaa hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuu kan dandeenyu isaan akka dhuunfamuu dandeenyu Waaqayyo nama gargaaru cimnee dhaabannee Waaqayyoon kadhachuu qabna. Olkaa'ee dhaabannee Waaqayyoon kadhachuu qabna.